يويا مسويا ilmaan ayaa bikiyata maratu naganya Kenya kawaka koramu mada ka onni ramad isana raqaf warasani barihf kabna bultan nagana bultani warasani dhif illa kabna bultan salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashawar kafune nuru qaribu ana dufu welcome to Shabbo Media isana janun dakeysano gabaga naga walidachane ewaga qomatenya no balisi wandu banunu midaksi maritenya lenu ebisi tumur kenya le waga no atachura bakhatmatenya no abarachu ewarabete umri ka bukhaysati toltu dalagate gudun fate bikaran olle sanif gala qopefete waga no atasisu كلمات اللي قبنا دوغا في أركو بيكو ولي أكيكوان ولي أكيكت اللي كا ولي غالي على غالي كلمات اللي شارفي شراج أبو أصدمت اللي دو سيف الرابيكي ولي أكيكي تايرا والمريتين ملد أوتي راوف اللي واقعينو هتاسيسو كان نقولش اللي كان نقولش يناني كاناتو إساتي في أرجمة إساتي دجاسو كينيا كوني دجاسف قلني ساحابايتو مكاني سالفاتو الحمد لله رب العالمين يويا لما نيارة دي بنا welcome شبو ميديو سجنتا كينيا كان راكا واحد دوداك أبني دفنا جرا وندر سنونا مو إيغا تربان هاجالو دا almost أبرا جرا I think برو موقفان نوحافه أتيك نبرتي أرى صدام نفكاتا نبرتي جي أقولنت so جلقابا أتيك جلقابا باتي تنا جوني را جلقابني جي جارا لا جالو دافيف سنو جنة لبسنة تره سينالي إسا حالات داخل ستي كاكاوم سقودا تره يادتا تره نغرا كينيا جين كينيا تمر مجرا غرا بيت اللي فاونديشن ني ده سغنتا بريدا ميدغا قوبيسين ورا ارتي دان روغا داداتين اواسي ساني تجاجلا بانيف بدا صافي بكمتي غلطه غلطا تره غلطو منيساني سي كا ولي غلطي وربرنا كم بريدو جنا تشكيا بردو فوني لك ربنا عافو so guyyaa kulaatiin godoo guddatee gaarii na fakkaata keessaa wacabeddii ati diidamii sagal juun diidamii sagal amata hundaa'u odoo ji'a beeytee warra aarsaa irraa taanii shuhadaa'ota keenyatti yaadannoo goone gaarii haacaloodhaanuu hangafne amata dhufu rabbiin fadhe bifasanitti kabajuudhaaf yaaliin goona achi nu aafu amata dhufu haacaloodhaan jeesan waxabajjii guutumatti wanni goonaa jechuudha ji'a beeytee gootota keenyatti yaadannu legacy isaaniitti wal barsiifannu kitaaban seenaa biography oggoloota adda addaa maaliif sabni kun beekadhu akka bilaashitti akhlaayyootti asin geenya nama hedduudha gatii gurguddaa kafalee fi haacaaluu cinatti artistootaas qabsaa'ootaas abbootii teenyaas warra beetee oromummaa keenya san irratti lafee cabsanii dhiiga coobsan dafka buusan I think isarratti yaadachuun sani ni bareechaa jechuudha ni bareecha yeroo binfadee amata dhufu nuafu amata dhufu bifa akkasitti ballifneeti ji'a guutuu ji'a beetee shuhadaa'ota keenya ji'a beetee warra aarsaa nu ta'edha ji'a aarsaadha odoo jenneen gaarii na fakkaate waxabajjiin ji'a aarsaadha achi walirratti hundoonu akkuma lagasiittu lagasii haacaaluun deessaa kanuu ta'u isa cinatti isa faanatti isa waliin isa maddiitti gootota keenya kaafallee yaadachuun barbaachisaa na fakkaatti tun takka tadabalata amata dhufutti fooyyeffannu gaa hawaasni keenya akkamitti haacaaluu amma hacee yaadatee ogaanne I think honestly wanni akka malee beetee romantic ta'e keessa dhugaa rabbi ibsan I think jaalaltii odoo ibsamtee jaalaltii beekti haacaaluun oromoo qabu fakkaatti jechuudha jaalaltummaanu akkalumatti illee jaalaltii odoo ibsamtee bifa qabaatee
bifa Oromoon Haacaaluutti jaallattu san fakkaatti jechuudha. Honestly waan madaalawaa takka jechuudha. Haacaaluun waan saba kana jaalateef dhugumaanuu ni beekaa jechuudha. Inni ummanni isaa kun an saba kiyyaaf qaalii hoggaa jee akkamatti lafaa ka'ee natti hin fakkaatu jechuudha. Ija nuti ilaallu kanaan odoo hin taane inni bara sanuu otoo lubbuun jiru sabni kun akka isa raafuu hin dandeenye raagee kutee jechuudha. It's amazing honestly. Hariiroon gaafin guddoon jirtuu fi qormaanni guddaan hogganaa akka Haacaaluudha Oromoo jaalatuu fi ummata Oromoodhaa ammaas akka Haacaaluutti hogganaa fi jaalatu qabsoo fi kaayyoo fi jaalatu gaasan transformation akkasii ammoo waan ammallee nu barbaachisu jechuudha. Waan ammallee nu barbaachisu asseetii guddaa honestly. Kana weaponize godhuu dandeenye. Kana yoo siyaaseessuu dandeenye. Kana yoo beetee ceesisuu dandeenye. Transformii godhuu dandeenye taate amazing jechuudha. Barjarana wallee amma shabboo reefu taphachiisanii ilaalee jechuudha. Beetee Haacaaluun keessa hin jiru bar konsertii miti bar kilipillee hin jiru viidiyoolee miti jechuudha. Nawaatu teephii banee karaa deemu kun waliin qabamee dhiichisaa jechuudha. Walii gallaayu. Ibrahim amma atiyo Oromoon tahin khotte duudaa ta'e itti dubbii sana akkasii ilaalee jechuudha. Yoo wayyaanee taatee dubbii tana kan ilaalte beetee dandeettiin gurbaa kanaa uummata akkana mirqaansuutu ni diina isaanuma sodaachifti jechuudha. Waan Haacaaluurraa barnoonni tokko kan overlook goone amma beetee barnoonni tokko kan akka Oromootti fi akka Haacaaluutti illee nu jala galee yoo jiraate nuun kun beetee saba khashoo jechuun beetani. Khashoo jechuun beetee sa'a beetee gaadii malee elmatanii jechuudha. Sa'a gaadii malee elmattu khashoo jaaniin. Sabni kun Haacaaluun keenyas khashoo ture jechuudha. Ibargaan nama akkana qaalii kana nama akkana qaalii kana barsiisanii dhoofattaa jechuudha. Namni akkana qaaliitis beetee diinaan qabajee dhokachuudha ture jechuudha. Sabni kunillee beetee nama hagana qaaliidhaa kanallee dhoofachuudha ture. Dhooisuu fi sodaachuu wal dhabaa jechuudha yaadeeroo. Beetee sodaa raasoo hin jiru. Ammoo nama akkanaa kana keessaahuu odootti dhaadatanuu. Odoo nuu himanu. Inninis beetee odoo akkasitti itti himamuu itti dhaadatamuu if dagachuun sana nu galaafattee jechuudha. Barnoota guddaa beekadha. Barnoota guddaa. Ibargaa kan hunda ugaa Haacaaluu yaadannu akka itti dhabne san keessattis beekuu qabna jechuudha. Akkamitti dhabne ugaanne akka silaa dhabuun qabne dhabne. Oromoon maal jetti lolli diinina qabuun cabuudha. Otoo diin kun malgaa pirinsipal Oromoodhaatii jechuudha. Barrakkoon teenya amma fayyaalummaa amma nuti harkaa qabnu tuni jarana waan aadarraa qabnu miti. Waan namni keenya beetee waan kana beetee akka wanni hidhatti dhaadheessuu barbaada jechuudha. Fayyaalummaa hammata. No. Sa Oromoon saba dantaa ofii beeku warri nu duraa jechuudha. Warra fageessee yaadu jechuudha. Odoo fageessee yaadu baate lafa bal'oo kanaa tana dhaloota irraatiif hin qopheessu jechuudha. Ibrahim uummanni Anfar akaakuu abaabuun isaanii gammoojjuma san keessa ta'aniituma gammoojjuma san keessatti dhaloota meeqa dhiisanii biraa hotanii jechuudha. Bara akaakuu abaabuun teenya fageessitee yaaddeeti lagaa fi albuudaa fi quufaa fi badhaadhina keessa nu dhiiftee deemtee jechuudha. Fageessanii yaadu beekan. Kenya kilomeetira 800 keessa deemta bara jedhamu. Kilomeetira 800. Afrikaa tana keessaas beetee waan impaaratii tana keessatti qaraqarabnee hafneef malee firoota hedduu qabna jedhu.
sabni kuni sababeetee dhaloota dhufuuf qophaa'uudhaaf bar miillaa ka'ee warra ilaa Naayijeeriyaadhaan Fuulaaniidhaan Mooritaaniyaan bahee jechuudha. Iba sila akaku ababu keenya kanaaf teknoloojiin bara san jiraate sila beetee gandi Oromoodhaa Jupitera fi Marsi gubbarrattu odoo ilmi namaa qubachuu danda'e akaku ababuun teenya beetee achirrattu sila bikka lafa qotannuu fi loon titiifannuu fi bikkuma lubbuu qabdu hundaa'u sila waliin nuu qabanii jechuudha. Dachii tana qofarratti miti pilaaneta birarrattu fageessanii yaaduu jechuun akkasii jechuudha. Beete dhaloota dhufuuf waa qopheessu. Gadaa jechuun hiikaan isaa sana gadaa jechuun is a period time jechuudha. Dhaloonni irraa legacy dhaloota dabree qabatee ifiifuu legacy uumee dhaloota itti aanuuf haala arrarra bareedurra fooyyeessurra beete lafa kaa'u. Oromoon bar rotationaan beete amata 8 keessatti territory isaa beete bal'ifachaa lafa takkorratti akaku abaabuu ta'uun bara amma dhufte jechuudha fenomena ammaati. Abbaan keetis malwasan keessa taa'ee itti du'ee atis itti seentee itti duutee ilmi keetis sanuu ija keessa laala. Naana adeero beetee Oromoon duratti akkasii miti jechuudha. Gaammeen yoo galgaloon asin dhalate gaammeen ganda bira dhalate jechuudha. On the move impara jaaraa turre bara. Impara jaarachaa turre. So warra Awurooppaadhaa sistema keenya kana beekaniiti international conspiracy duuba jira jechuudha. Cabiinsa Oromoodhaa qottee duudaa miti adeero. Qottee duudaan teknoolojii fi beekumsaa fi ga'umsa Oromootti cabsuun qabu. Kallattiidhaan warra nu bu'uu dadhabeetu hal kallattiidhaan qottee duudaa fayyadamee nu cabse. Arrallee hal kallattiidhaani Tigree keessaan arraas kaarra jiru kana keessaan saba kana lafa qabuudhaaf tattaafatan. Hayyee gara aaceetti hoggaa isanii deemu diina qabnaa beeku. Dammaqiinsi nu barbaachisu irraa akkasii dhiichisuu fi mira kan agarsiisuun gaarii miti jechuudha. Namni addunyaa irraa beektee mira isaa hedduu agarsiifne warra Ingilishii jechuudha. Warri Xaaliyaan akkuma keenya waan nurra wayyaan qaban Somaalee, Xaaliyaanii fi Yamanii fi beektee uummanni kun bari beektee uummata beektee irraa mul'attu jechuudha. Aaraa fi gammachuun isaanillee. Uummanni Poomis amma warri Ingilish kun ammoo warra beektee waan mira jaafira buqqisanii lafa kaa'an jechuudha. Nama duratti hin bu'an, nama duratti hin aaran. Maal jechuu barbaadeeti? Nama bilisummaa hin qabne tokko, bilisummaa barbaadu, beektee diinaan marfamee jiru tokko akka beektee nama bilisa bahetti ugaa dhiichisu. I don't know. Bikkataa namni egaa yoo itti yaaddan nu hubatta jeetti yaada jechuudha. Namni kana dhiichisuun tuni beektee akkana taa'ee ilaalee keessaa guuraa jechuudha. Very vulnerable nu goote jechuudha. Karaan beektee daandiin nu saaqalsan daandiin miraa tamariin qabne mira malee itti jennu tuni boodaas beektee gatii gurguddaa nu kafalchiifteedha. Amma achi immoo akkatti qabsoowuu qabnu abshaala ta'uu qaba. Haceef duuba keenyeeti. Mira keenya dhoyfanne lafa jala qophoofne gaafa qabsoo teenya galmaan gahanne akkana dhiichiifnaa jechuudha. Ebarnuun kun beektee enerjii keenya numaatu qabsoo irrattirra dhiichisa irratti enerjiin nu harkaa dhume na fakkaata. Akkana dhiichiftee hurkutee galte waan bilisootti si fakkaata jechuudha. Aarii si keessa ture sani rokketaa labar aarsaniitti samitti kutaanii beektan akkasitti. Duchisiisaniiti bara dammeessaniiti bara. Keemikaala beektee isa kanaan beektee itti qabsiisaniiti aarsanii gubatee aareeti bar danfee akkasitti reakshin saniitu godhee sami kutaa jechuudha. Yoogaa waan as keessa qicce kana ammoo
achuma keessa dhiichisee hoojee haayidroojinii fi wanni beetee achi keessa qicattuun yoo walii galteetu dhiichifte humna ishee achi keessa fixatte hin dhukaatu haa. Oromoonis wanni dhuka'uu dadhabdee fi beetee dhiichisa kanaa jechuudha. Ati jijjiiruu qabna. Akka beekuu keeti. Yoo keessa gallaata dubbii anaa miti dubbii akkas jaa jechuudha. Dubbii akkas jaa. Maaliif naan jaa qeeroo tana keessaa meeqa wayyaanee nyaate jechuudha. Meeqa nyaate. Meeqa hidhe. Meeqa biyyarraa yaase jechuudha. Amma nama kana odoo walitti qabanii nama na bikka sadiitti addaan baaftee gariin Suudii keessatti hidhaa jira, gariin Baharaa keessa dhumee jira, gariin mana hidhaa keessa tortoree jira, gariin du'ee qabrii jira. Joolluu amma hanquma dhiichisu hana keessaa nama muraasaatu irraa biyya san keessa jira jechuudha. Dhaloota biraa dhiichisan maas. Kuni nyaadhame jechuudha. Wanni nu qabsoo nu keessa jiru tuni qabsoo beeytee nama nurra qabsaa'u jiru kana amala isaa akka gaariitti nu hubanne jechuudha. Diinni keenya we are very predictable. Saayiban tokko jira jechuudha ijoollee walii ture takkaa jira. Duuba abaluu tokko agartee yennaani saa isaa kana laaleeti khotuma bikota dhaabbadhu eeginaan jenii dhufaanne nuyi. Bikota na eegi bahi xiqqoo wadanii dhufaadha. Dubbisan ajaa'iba taateetiin dhaqee achi dhoggaan dhaqu akkuma inni jeesanitti sa'a sangeenyaan achi dhufe kuna dubbisi dhufee naan jee. Wal ballamtanii jennaan lakki akkannitti sa'aanni deemuun beekaa naan jee akkatti deemuuf sa'aanni deemuun beekaa. We are very predictable jechuu barbaadeeti. Diinni keenya nu dhawuudhaaf nu cabsuudhaaf nu hidhuudhaaf beetee CIA, KGB amma Mossad isaan hin barbaachisu jechuudha. We are very open beetee nama akka Oromoodhaa addunyaa tana gubbatti if lagatee nagarree jechuudha. If dagatu nagarree jechuudha. So Haacaaluu keenya hoggaa dhabne wanni beetee amma booda sirreeffannoo jiraatte nuun kun hulee CIA ta'uu qabna jechuudha. Godatti dhiichifnu qabaachuu qabna laal. Hoggaa haraa gubbaa deemnu namni kun mee saba Toobiyaa keessa jiru akkana dhiichisuu barbaadan itakkataa jechuudha hin jiru. Maal jechuu barbaanneeti barnoota guddaadha nuu taati. Haacaaluu keenya hoggaa dhabne akkatti dhabuu hin qabne dhabne odoo nuu himan dhabaniin tun egaa saba of dagatee fi of lagatee ta'uu keenya nu agarsiisa kan fooyyeffachuu qabna jechuudha. Mee takka kana hana ati hubannoo keenya akkasuma fakkaatti jechuudha. Waan irraa barannurraa. Haa taatu ammoo isa dhabuun sanii abdii nu kutachiiftee no wanni ajaa'ibaa keessa isa dhabuun xiiqii nutti uumtee jechuudha. Amma ijoolleen tun ijoollee Haacaaluu beetee numa dhageesse malee waan dhadhama Haacaaluudhaa sanii yoogaa aartii isaa irraa arkite malee akka keenyatti dhadhama isaan beektu jechuudha. Ilmaatu dhaloota isan arkin kanaatu nuu ol ammas nuu ol isa jaalataa jechuudha itti adeeman. Esa cuando
برجع للولدتك شو لون أبشارة تكون في الجنة فكاتها شوي قرا دوبات إني أقرتني هلو سدين بيتي هلو سدين فكنت سيسلو أقرتني شوي بعد شو بعدين لون خنيسي حال وجرو خيستو أبصاو براتي شوي nama tullu qabu akkatti rafuu gaafatan jaan namni tullu qabu akkatti rafuu ni beeka gaafata akkamiin raftan jaan ni jechuudha. Egaa gabrummaa keessa jira gabrummaa san keessa oduu jiru beetee akkatti waa yaadannus beeku akkatti qabsoonus beekuun barbaachisaadha jechuudha. Akkana jechuudhaaf gaara dhaquu qofti yoo taate haa beetee akkana jechuu qofaadhaaf beetee yoo akkana itti hidhamte noo. خرابتي جلاباتي وولد دامتو بيتي بنيان ورا والدبيسا اولاغا غوتو دبر خنما اولاغا بيتي بودا خرينا بوداتي يچخ يغما دوا سن فرا خيتيتوما اك بودا سجاده غرا درا خنامو خايوتي بيتي غلمانغات سو دالوني افشالي دفو جرا چخي aye qabti antu tugade bine taabete foundation niga artistota khenya hundau badasa ture galatofata ture is good maybe ga yada khaysan wachisa woni guddon nutufudanno maqa hacalu hundee sadati darra gaadisi tokko dhaabbate maqoo isaatiinu hagana godhu isaatiif galata guddaa qaba. Foundation jajjabeessuu qabna cinaa dhaabbachuu qabna kun tokko ammoo akkamitti foundation kana guddifna fooyyeessina kunuunsina ammoo kun rakkina qabu jechuudha. Sagantaa of dandeessillee ammaan durallee xuxxunnee ture ammallee ni goona amata dhufu ammoo akkamii kanarra fooyyeessuu qabnaan hojii manaan hundaati jechuudha. Wanta gandagatira ogali bafshantam tara duratif carrummaanu beeti arti oromoda sadarka academic foundation atti ulkafne wal badasuda khunu am khunu fu culture hariya chuy ogga woni taka hariya hanqinan dabdu dogogoran dabdu amma qamuhun daw gammachisu beeti dabuni sini mala chuy hata to amuga artin ara sadarka foundation atti uluftetuni sadarka academic orsiqo qabti takamo qaamni academy te tokko arti oromo khana beete khara sainsawa teheen kunusu dandu ummatu I think hawankiya foundation khunu chahu danda jeti amana chuy